فيديون أرنو تقبلني دفنا خيسا تكا intala dhiira afur bakka takkatti heerumte akkamittika wajji jiraatan na wajji ilaaltan viidiyoon lama daatan nuti arraan tana fidanne gurbaa saree fuudhee akkamittika wajji jiraatu na wajji daawwata viidiyoon sadaffaa tan nuti fidanne intala muka heerumtu dhalaalee mukatti heerumtu muka kiis gootu akka itti kiis gootu na wajji ilaala na hordofaa garuma viidiyoodha. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة تفرد تتغيون دقيسون وبكم جريتني السلام نغي الشاب رب سنرات ياجو سنجي إن شاء الله تعالى أرانتنا وان أجائباتي في وان أدى قبضتين لهذا في وان تنين كيسا يون متدوري سنيتوك فيديو سدين قبضتين في فيديو سدين تنا كيسا متدوري سيونين قنين سنيتوك تي Intalaa dhiira afur heerumtu dhiira afranuu yeroo adda addaatti ozoon tahin bakka takkatti intala dhiira afur heerumtu takka gurbaa saree fuudhu lama dhalaalee hedduu muka tokko muka biqilu guddaa hundee qabu walitti heerumtu sadii warra Meksikooti. Namoota garii maaliif laata dhiiroo Ustaaz Hamzaan viidiyoo akkanaa tana nuttiin as deemaa humaa irraan barannuu maal irraan barannuu warri jettan gaafiin isinii qaba. Yoo halkan hin jiraanne guyyaan ni beekama. As jalan naa barreessi. Yoo halkan hin jiraanne guyyaan ni beekama. Hin beekamu. Yoo guyyaan hin jiraanne halkan hin beekamu. Yoo ajaan hin jiraanne urgaan hin beekamtu. Yoo urgaan hin jiraanne ajaan hin beekamtu. Tanaaf wanni nin sii fiduuf takka ta dura akka ati ni'maa islaamummaa irratti gassabattee islaamummaa jaalattuuf mee islaama taatee dhalaa dhiira afur heerumtu bakka takkatti agarte islaamummaa isii dhorka dhalaa dhiira afur bakka takkatti heerumtu islaamummaa keessatti yoo islaamummaa irraa baate malee hin jiru ati immoo islaamummaatu akka horteen tee halaaliin dhalattu si godhe taakka kawaan tanarraa beeytuuf hin sii fide talamada islaamummaan waan isin itti nama ajajju akka ati beeytuuf saree fuudhii akka namaan hin jenne namni horitti ida'ame akka ajjeefamu amantii islaamaa keessatti sii galee islaamummaan akka waan akkanarraa nama tiisituun akka ati barattuuf sii fidu jedha ni'maa islaamaa irratti akka ati galata galchituuf itan duraa taakkanaa jee talamada mee fakkeenyaaf yoo muka heerumte intalti dhalaa rahaa maal argatti hin argattu jechuu tanaaf rabbi subhaanahu wa ta'aalaa maal ja'a ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والرفيق راك أبو في فيديو تنفنن نوتي مالي فيو خان أنجز تاتي هقاوان تكالال الدفع خرا إسلام ما تتشيكتو الحمد لله على نعمة الإسلام جو والراس جل ديمي أستاذ حمزة وانا كنا فيلمي في الديوان نوتين قدين خاخجو nama tokko haqabaaxaruu tureetu jira if jalaa ofeetiin jira tanaafuu daawwattoota kiyya hunda keessanuu bakka jirtanitti Allah viyyuu isiniin jaaladha viidiyoolee nan fidu kanarraa akka isin barnoota guddaa fudhatan abdiin qaba daawwattoota kiyya keessaa nama tokko kaniin galatoonfachuu fadhuutu jira seenaa Hitler taniin odeessisan keessatti obboleessi kiyya tokko ani bara 1989 je'ee haasawaa keessattiin khalaxee seenaan Hitler guyyaan Hitler dhalate immoo bara 1989 obboleessi kiyya kanan galatoonfachuufadha waan bareeddu na yaadachiisee jechuu haa galatoomu hundi keessan ammallee hoggaanii fi waan takka taniinan wanni je'ee gartan as jalatti naa barreessaa
akkumaan gartee koomantii teessan laalaa jirutti ilaalee hundaafuu adda baafadhaa jechuudha. Duuba ahibbatii fillah viidiyoo arraan tanaa keessatti wanni niin fidadhu warrootan viidiyoo kiyya jaalatu hoggaa seentan laayikii godhaa. Arraan tan ammoo maaliin fidadhee dhufe beeytaa ani gaafan biyya jiru jechuudha. Wanni ja'anii narraa himigaa waan aannan keessan naqatan kana nu biratti karaa ganda keenyaa sanitti karaa biyya teenyaa sanitti waan sanii wanni nuti jennuuni bochuma khadee takka khadee maal jeetin isin waan akkana tan lafaa magartuutu jira. Bochuma dheeraan akkana bochuma ja'aniini kaan ammoo khadee ja'aniini kaan ammoo khaasa ja'aniini kaan ammoo geeba ja'aniin. Biyyatti afaan keenyaan buqqee jaamti gaa buqqeen afaan biraati waan biraati ja'anii na sodaachisan tanaafiin jechuu sodaadhee bari cinaa deddeema narra laalina. Waan tana baadiyyaa teenya dhaqeeti waan ajaa'iba isinitti taha. Ooyiruu keessaa muradhee qoraasee silvara dibee itti fayyadamuu ture jechuu waan akkana. Arraan tan ammoo rabbi na kaasee magaalaa gabbu'ee tumaan harkadhee bitadhee dhufe waan tanattiin dhugaa jechuu yaada itti kannaame. Bismillah. Warri garee bitaachaan dhuyde jechuun keessan hin oolamu. Bitaachaan hin dhuyne kaameraan fuulduraa hoggaasitti as garagalee harka bitaa mirga godhee harka mirgaa bitaa godhee. Tanaaf inshaallahu ta'ala viidichaan fidadhaa. Viidicha na wajji ilaalaa intala dhiira afur heerumtee akkamitti akka wajji jiraatan yeroo takkatti heerumtee maal keessatti akka wajji jiraatan mana tokko moo laata dhiiroo mana adda addaatii waan jedhu manuma tokko keessa waliin jiraatan mee viidicha na wajji ilaalaa. This is Tori. She fell in love with Travis and Ethan and Mark and Chris. Their four-way relationship is working wonders for them. The relationship could best be described by having Tori as the hub and all of us are spokes on a giant wheel. But not everyone understands the dynamic. I was like, oh, you're kidding, that you're joking. How will this poly relationship cope with a further addition to the family? And so who's the father of the baby? This is mine and Travis's room. This is the master bedroom. This is the room that has the bigger bed that people will swap in and out of every night just so that everyone can get equal turns, you know, sharing a bed. Below this is like mine and Travis's room. We keep all of our stuff in here. People are rotating in and out. The first polyamorous relationship I'd been in was actually with Travis and Ethan. Travis was the one who had brought up the idea to me. We met back in elementary school. We've been dating for about 2.5, almost 3 years. I've known Ethan since junior high, and we made things official recently, but we've basically been dating for about 2 years now. The term poly, meaning multiple, often refers to a 3-person relationship, but for these guys, it's Tori and her 4 separate lovers. And the next one would be Mark. We met in high school, and then Chris is the newest addition. We've been dating since April. The relationship could best be described by having Tori as the hub and all of us are spokes on a giant wheel. Alright, I'm starting with a good card. I have yay. Yay! Yeah. Are you all quite competitive when it comes to games? Yeah. We have to try not to be. Is there any one person that tends to win Really, Chris. Listen, it's not my fault. It is your fault. Also, I rarely play this game to win. I generally just like sowing chaos. While this poly quintet are happy to play games with one another,
that's as far as play goes for the boys in this relationship. We're not romantic with each other, we're all just connected with her. Although Tori might like it to be another way. They're all more than welcome to have another partner if they so choose, but as of currently, no. Honestly, I would love it if somebody found a second partner. You know, dividing time between all 5 people and making sure everyone feels included is kind of difficult. But there are problems when 4 men are vying for just one woman's attention. How often do you experience jealousy in the relationship? Regretfully, a lot of the time. But, thankfully, there are a couple healthy ways to deal with it. Primarily just talking to each other. We have a tendency to talk around the moment of, hey, I need some time with Tori, rather than actually saying it outright. Yeah. But introvert, extrovert, extrovert, introvert. Yeah. So only 2 of us are actually any good at open communication. It helps if you know the person. An example, seeing her with Ethan, a lot easier because I was friends with him. Her and Chris was a bit dicier at first. There was a lot more jealousy, and I'll openly admit that. The same goes for Mark, because I'd never interacted with them. I'll have to make that. But for me personally, yeah, I've never been with the idea of monogamy, so I've always looked for a polyamorous relationship. So, would you ever consider a romantic relationship with each other? I don't really know, to be honest. I guess I'm open to it, but I'm not gonna go after it. I know Ethan and I sorta tried back in high school, and that kind of flopped really fast. I can't. Oh yeah, that sounds... And now this 5-way relationship is about to be joined by an additional member. Alright, and then here we have the nursery. So it's starting to get set up. It's not quite done yet. It's not due for another couple of months, so we still have some more time. So I am currently about 23, 24 weeks pregnant. We found out a couple weeks ago that we're having a girl. We're very excited. And so who's the father of the baby? So Chris is the biological father. We just know that because of timing. But as far as, I guess, socially goes, we're all raising the baby together, so everyone's dad. So Chris, how do you feel about everyone operating the role of dad? It's definitely a little interesting. I mean, I grew up with the idea of, one dad, one mom. But, there's a lot of support between all of us dads. We always joke about the idea of getting stuck in an endless loop of go ask your dad. Having an unusual relationship structure has meant they've all received judgment in different forms. Polyamory is definitely an uncommon thing. A lot of people have grown up in monogamy culture of, you don't really love someone if you have eyes for somebody else. It sucks to have to say that I probably have more of a negative reaction from friends and family. When I first got into the relationship, my friend group was not very supportive of it at all. My family is slowly coming around to the idea. The pregnancy has helped with that. Most of my friends know all of my partners, and they love us and think that we're cute and such. My family is kind of quiet about their disapproval. The relationship was also met with mixed feelings by Tori's closest relation. I will admit that since I'm her older brother that I just have that tendency, I suppose, to be protective. I wasn't expecting the pregnancy announcement. That one was a little bit of a shocker for me, that protective older brother. I was like, oh, you're so young. I was like, oh, you're kidding, that you're joking.
No. But now, since then, it's really exciting. I'm very excited to meet my niece. It takes a village to raise a child and all of that. I just feel like the more love that you could put in, the better the outcome for the kid can be. This little face picture, little foot in the middle. Yeah. Despite the judgment, jealousy, and jostling for attention, these guys are more than excited to welcome the sixth person into their family. I'm a little partial to us, but I couldn't think of a better family to raise a baby in. I'm definitely excited. This is gonna be an adventure, so I'm more than ready for it. Tun qoftiin sin ajaa'ibsiisin. An silaa akkana godhuu baataniin ajaa'iba. Silaa isin dhiira afur heerumuu baatteen ajaa'iba. Maaliif jennaan dhiira afur heerumuun isiin an ajaa'ibsiisu. Maaliif sin ajaa'ibsiifne yoo kanaan jettu taate maaliif jennaan manwaalaa jalaa bade. Manwaala jechuun fakkeenyaaf yoonii fi televiziyoona tokko bitatte yoonii fi firija tokko bitatte yoonii fi makiinaa takka bitatte manwaalaa hojjesii kannan. Manwala ogaan jiru manwala jechuun fakkeenyaaf televiziyoona kana bakka kana tuq ishidi waan kana godhi ishidi tan jettu waraqaatu jira waraqaa sanii hojjesi kana akkasuma kosee miti ammoo rabbi subhaanahu wa ta'ala nu uume qur'aana kana nu buuse qur'aana kana keessatti akka jireenya keenya itti jiraannu guutuu nu hime namni immoo qur'aana kanarraa manwala isaarraa maqe nama akka keenyaa tahe waan fedhe godha maaliif jennaan manwala irraa maqeeti jira jechuudha. Manuwaalli isa ajaju yookaan mariin isaa harkaa baddee jirti jechuudha. Tanaaf qur'aanni manuwaala yookaan manuwaalli afaan Oromootti maal akka ta'e haroonnoon hin beeku. Heeraa fi seera. Heeraa fi seera. Yaa qur'aanni heeraa fi seera ilma namaati. Yoonii fi qur'aana kana jala deemte wallaahi hin kasaartu. Wallahi jirute hundarraa kan jiraatte jechuudha. Nuti qur'aanni immoo waan akkanarraa nu dhorka. Hadiisni waan akkanarraa nu dhorka. Namootaan garii hamaa viidiyoo kanaaf iddajuu amantii irraa nu dhorka waan akkanarraa. Ati akka ni'maa amantii irratti alhamdulillah jettuufin sii fida waan biraatiif siif hin fidu. Okay, dheengadda immoo wannin fide gurbaa haadha fuudhee jeetiin fide. Mee islaamummaan haadha fuudhuu haraam hin goone. Ni'maa islaamaa irratti alhamdulillah jettuume. Mee faranjii maan of iddeechuun kee istiin maal sii goote alhamdulillah yoo jettee ni'maa islaamummaa tana firra yoo beeyte maa firra wallaalta. Tana jechuu fadheeti. Okay, tan lammadaa wanni isiin balleessitu dhalaan takka dhiira afur fuudhuun dhiira afur heerumuun wanni isiin balleessitu guddoon maali shanyii namaa wal keessa laaqama. Fakkeenyaaf yoo haya dhiira afraniifuu hogguta akka gara qabatti gaa'e ilmoo afur garatti hin qabattu hogguta akka gara qabatti mee kamiin abbaa itti ilmoon hoggaa dhalatte. Amantiin islaamaa immoo tana hundarraa nama seerte intaloon takka gurbaa tokkoof. Dhalaan garii immoo ni jirti maaliif dhalaan ammoo akka dhiiraatitti laman fuudhe. Dhalaan yoonii fi afur heerumtu ta'e mee fakkeenyaaf waliin ilaallu. Galgala tokkotti dhiirti takka tara lama jaartii isaa deebuu fadha tara sadiitti deebuu fadha dhiirti takka dhiirti oowwituun jechuudha. Haaya hoggaanii fi tokko isiirraa fedhii bahee kaaniitutti dhufe mee isiin tun eessa dheeyxin duutu waaya rabbii keessan sodaadha. Isiin tun nama tokko dhiira afran kana galgala tokkotti ni dandeessi. Torbaan tokkotti maal taatee deemti qorooroo taatee deemti jechuudha. Qorooroo taatee ala gabbaatee kana qilleensi isii fuudha yoonii fi sibiila lamaa sirra kaayatee deemte malee. Tanaaf dhiira tokko dhalaa tokko. Dhalaan takka immoo dhiira tokko. Dhiira lamaaf hin taatu. Tanaaf amantiin islaamaa heeraaf seera bareedaa baaftee jechuudha. Takka shanyii wal keessa laaqama. Khalamadaatti wajji haayaanu gurbaa saree fuudhe. Amma dura intala saree heerumte takka fideetiin jira. Amma immoo gurbaa saree fuudheen isinii fida. Gurbaa saree fuudhe kana mee na wajji ilaala. Mee maal itti godhuu fuudhe na wajji ilaala.
ajaa'iba duniyaa tanaatii bar ajaa'iba duniyaa tanaa waa'uma hunda garree jechuu haya amma fakkeenyaaf saree fuudhe maalirraa dhaluuf ilaata dhiiru awwaan na dhibbe mee nicmaa islaamummaatiif irra beeki gaa nicmaa islaamummaa ta saree fuudhi isiin hin jenne ta harree fuudhi isiin hin jenne ta nama akka keetii fuudhi isiin jettu jechuu ta jaalala walii kannaa isiin hin jettu nicmaan islaamummaa inni immoo saree fuudhee maal akka irraa dhaluu deemu hin beeku mucaa asii oliin nama asii oliin saree asii maar jechuun nama jibbisiisaa'u innummaanuu akkatti waan kana godhee ajaa'iba natti taha maaliif jennaan kanaas maanuwaalaa jalaa bade maanuwaala jechuun heeraa fi seera jireenyaa jalaa bade ati heeraa fi seera jireenyaa qabda mee silaa haya mee silaa rabbi nutti hin godhini faamiliin keenya warra akkanaa kan ta'u ta'e arraan tana nuti hin jirru jechuu bara atiin bareedaan na laalu tun atiin bareedaan na laalu kun atiin bareedduun na laaltu tuni arraan tana silaa bareedduu taateen dhalattu jechuudha maaliif waan amantiin islaamaa haadha keetii fi abbaa kee waliif fiddee halaaliin wal fuudhanii ilmoo halaal si dhalanii rabbi islaamummaa keessa si dhalachiise kanaaf galata galchuu qabda silaa arraan tana akka jara kanaa deemteetiti waan feeteef hin goote jechuudha waan lubbuun ta'e feete tanaaf islaamummaan mooraa sii taate islaamummaan si bareechite islaamummaan naamusa kee eeyde jechuudha sii galee laal namni islaamummaa keessa hin jiraanne naamusa hin qabu mee saree fuudhee maal harkataa yaa mee galgalumaa akkamii wajji rafame yaa mee kam godha mee bar dubbii ajaa'ibaa tana na wajji ilaala mee akkam godha maanuwaalaa jalaa badee jechuudha namni maanuwaalli jalaa badee waan fedhe dalaga okay viidiyoon sadaffaa maal isiniif fakkaattee viidiyoo sadaffaa irratti dhalaalee muka heerumtu dhalaalee warra meeksikooti muka heerumanii taanis dhuftee muka kana kiis gooti mukni isiin dhaga'u bara ililliifaa fiddee fi itti kanniti ililliin isiin dhageessu inshaallahu ta'ala ani isinii muumanna viidiyicha isin na wajji ilaala. Here comes the bride, all dressed in green. In a rather odd event, 20 people married their favorite trees in a quiet ceremony in the south of Mexico on Sunday. After reciting their vows, each human bride and groom hugged and kissed their trees in the town of San Jacinto Milpas in the state of Oaxaca. The mass wedding began with a pre-Hispanic ritual where the trees were given offerings of corn, beans, salt, water, and mezcal to ask for nature's blessing. According to Richard Torres, a Peruvian actor and activist from Corazones Verdes, this event is way more than just a photo op. Yo creo que se han casado como 30 parejas entre hombres y mujeres que libremente han venido a decirle sí a su árbol y pues el compromiso más allá digamos de la boda simbólica es un compromiso también espiritual y de acción. Children also participated in the mass wedding. They say they were motivated by the desire to help the environment and that in the future they will plant more trees and take care of them. Lo voy a cuidar, voy a limpiar hábitat, voy a recoger basura, no voy a romper las plantas y eso, ni pisarlas, ni maltratarlas, sino a cuidarlas y respetarlas. Escogí este árbol como, pues es un mero símbolo, ¿verdad?, de casarte con un árbol, pero lleva implícito el gran compromiso que es sembrar más árboles, evitar que se siga deforestando día a día el entorno, y es eso, es salvarnos a nosotros mismos. In this unique way, Corazones Verdes is trying to get people interested in planting and taking care of trees. Mexico is one of the most biodiverse countries in the world, but due to a skyrocketing population and heightened levels of pollution, the environment is suffering. By saying I do, these newlyweds are trying to plant a seed of environmental awareness in their country. Tunsin ajaa'ibsiisin muka heerumte haya isin ganaa jaartii mukaati mee ilmoo kam way islaamummaa way ni'maa islaamummaa ni'maa islaamummaa ni'maa islaamummaa ni'maa islaamummaa tolchituu caalamaa yaa fitraa uumamaa نعمة إسلام ما
تلجتو عالما نعمة إسلام ما تلجتو عالما تلجتو المنما نمني سكبتي راحة دام فايما نعمة إسلام ما تلجتو عالما تلجتو المنما نمني سكبتي راحة دام فايما خمسة دبي أمو هيوما نوالما هرارين جنكما فوكنان جوبما دكنان أوالما تنافو نعمان إسلام ما سيدنا قامو قبدي هقانا فيديو كنا سي فيديو جودا لايك قرون دقتين تنافو أحبتي في الله إن شاء الله تعالى فيديو تنية تعران تناسو مرتي سنراتو مراغا فيديو براتي ولد